Shawaa Kaabaa aanaa darraatti hidhattoonni finxaaliyyaa Amaaraa Faannoo jedhaman weerara gaggeessaa jiraniin lubbuu namoota galaafachuu eegaluun isaanii dhaga'ame. Maddeen raadiyoonii Dirree Shaggariif odeessa qoodan akka jedhanitti hidhattoonni garee finxaaliyyaa Amaaraa Faannoo jedhaman aanaa darraatti sochii weerara lafaa erga jalqabanii bubbuluu himanii dhuma torban darbeerraa eegalan immoo ifatti dhukaasa banuun lubbuu ilmaan Oromoo galaafachaa akka jiran himan. Aanaa darraa dabalatee aanaalee hedduun godinicha keessatti argaman kan Amaaraati jechuun sochii eegaluu isaanii kan dubbatan maddi keenya sababa kanaanis weerara lafaa raawwachuuf ifatti lolicha banuu himan. Gareen finxaaleeyyii kun biyya alaa fi biyya keessatti caasaalee mootummaa garaagaraa fi manneen amantii keessatti wal ijaaruun kallattii hundaan Oromiyaa fi Oromoo irratti weerara bananii jiru kan jedhan namni kun uummanni Oromoo dammaqinaan gurmaa'ee garicha dura yoo hin dhaabbanne Oromoon akka sabaatti aarsaa guddaa kaffaluuf akka jiru himan. Garichi gama daangaan qofaa osoo hin taane godinoota aanaalee fi magaalota sanyiin Amaaraa keessatti argamu keessatti kallattii fi alkallattii ijaarsa guddaarraa akka jiran himan. Itti dabaluunis adeemsa garee finxaaleeyyii kanneen uummanni keenya akka ta'uu qabutti hin hubanne kan jedhan namni kun kaayyoon sochii isaanii Oromiyaa diiguun Oromiyaa dhabamsiisuudha jedhan. Sochiin jaraa godinoota lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Shawaa Bahaa, Matakkalee fi Gama Wallootiin jabaatee hundee gadi fageeffachuun adeemaa akka jiru kan dubbatan namni kun yeroo ammaa karaa godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabaratiinis gareen finxaaleeyyii Amaaraa kun sochii eegalee jiraachuu himan. Biyya kana keessatti uummanni Oromoo waliisaa malee fira hin qabu erga jedhaniin booda magaalaa fi baadiyyaatti baddaa fi gammoojjitti wal quba qabaatee humna diinaa daangaa ceeqee isaatti isa shororkeessu akka ofirraa ittisuu dhaaman. Dhaabbilee barnootaa olaanoo fi kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti walta'iinsa garee tikaa fi waraana mootummaatiin barattoonni fi qeerroowwan Oromoo ukkaanfamanii mana hidhaatti guuramaa jiraachuun ibsame. Maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar godinaalee Oromiyaa garaagaraarraa akka ibsanitti gochaa sukkanneessaa gareen finxaaleeyyii Amaaraa Faannoo jedhamu uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru balaaleffachuuf hiriira barattoonni gaggeessaa turaniin wal qabatee barattoonni hedduun butamanii hidhamaa jiraachuu ibsan. Keessumaa yuunivarsiitiiwwan jalqaba hiriira balaaleffannaa gaggeeffame keessatti hirmaatan isintu barattoota biroof kallattii jeequmsaa saaqe jechuun barattoota Oromoo adamsanii mana hidhaatti guuraa jiraachuutu ibsame. Yuunivarsiitii Amboo mooraa guddichaa fi kaampaasii Hacaaluu Hundeessaa keessaa yoo xiqqaate barattoonni 100 ol ta'an hidhamuu kan dubbatu barataan yuunivarsiitii Amboo tokko ammallee barattoonni hedduun adamsamaa waan jiraniif mooraa gadhiisanii bahuun magaalaa keessa jiraachaa akka jiran dubbate. Mooraa yuunivarsiitii keessatti heddumina isaanii irraan kan ka'e sadarkaa qaamolee tikaa fi barataan walii wallaalamuurra gahuusaa hime. Qaamoleen tikaa yuunivarsiitii keessa socho'aniif waraqaa hayyama nyaataa dabalatee akkuma barataatti waraqaan eenyummaa yuunivarsiitichaa kennamuu fi kan himu barataan kun bakka nyaataatti sochii barattootaa hordofuudhaan eeruu waraanaaf kennanii barattoota jumlaan hiisisaa akka jiran dubbate. Bifuma wal fakkaatuun hidhattoonni mootummaa kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti dargaggoota Oromoo ukkaamsanii hidhaa kan jiran yoo ta'u qeerroon godina Baalee Bahaa aanaa Sawweenaarraa raadiyoonii Dirree Shaggariif odeessa qoodee tokko akka jedhetti aanicha keessatti waraanni mootummaa qeerroowwan jajjaboo ukkaamsee mana hidhaatti guuraa jiru. Guyyoota 3 darban qofa aanaa Sawweenaa keessaa qeerroowwan hedduu waraanaan butamanii hidhamuu kan himu qeerroon kun isaan keessaa qeerroowwan akka Kadir Taajuu, Bayyaan Muhammad, Abdulliin Muhammad, Amin Abdul Shakur, Melbaa Abdoo, Firomsaa Abdul Shahid, Shukir Baalee, Hassan Ahmadii fi Maamisha Haajii Rashid warreen hidhamanii dararamaa jiran keessaa muraasa ta'uu dubbatu. Gura daandii godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti taasifameen sochiin geejjibaa dhaabbachuun beekame. Godinaalee Oromiyaa muraasa keessatti sababa dallansuun uummataa gara fincilaatti guddachaa dhufeen daandiiwwan ugguramanii sochiin geejjibaa danqamaa jiraachuun ibsame. Maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar godinaalee Oromiyaa garaagaraarraa yaada kennan akka jedhanitti gochaa sukkanneessaa mootummaa fi jaalleewwan kan akka finxaaleeyyii Amaaraatiin raawwatamuun kan dallane uummanni Oromoo godinaalee garaagaraa sochii diinota isaa kana danquuf daandiiwwan cufuurratti argama. Haaluma kanaan godina Shawaa Lixaa aanaa Dirreen Cinnitti daandiin magaalaa Cinni keessaa qaxxaamuruun aanaa Jibaat gara magaalaa Shananitti fuldha'u qeerroo fi uummata naannoo sanaatiin eega cufamee torban tokko darbuu maddi raadiyoonii Dirree Shaggar ifoomsaniiru. Gochaa jibbiinsaa aangoonni mootummaa fi waraanni mootummaa aanaa Dirreen Cinni keessa qubatee uummaticharraan geessisaa jiraniin jiraattonni qe'ee isaanii irra jiraachuu dadhabuun bosonatti yookaan magaalaawwan birootti baqachuuf akka dirqaman kan eeran maddi kun dararaa irra gahaa
tahaa jiruun akka gamee fi yaaddoo nageenyaa hammaataa keessatti akka argamu eeran. Daandiin guddichi aanaa dirreen cinnii magaalaa Cinnii keessa darbuun aanaa Jibaat magaalaa Shanan geessu kun sababa guutummaatti ugguramee jiruuf adeemsa miilaatiin malee konkolaataan kamuu imalaa akka hin jirre maddeen dubbataniiru. Dabalataanis uggura geejjibaa torban kana keessa waliigaltee uummata Oromootiin taasifamaa jiruun daandiin guddichi godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbii fi godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo wal quunnamsiisuu guyyaa kaleessaa muddee 12 bara 2022 irraa jalqabuun guutummaatti cufamee sochiin geejjibaa dhaabbachuun ibsamee jira. Maddi odeessicha quba qaban tokko yaada raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodaniin daandichi dilbata halkanirraa eegalee kan uggurame yoo ta'u wixata guyyaa guutuu sochiin konkolaataa magaalaa Gimbii fi Dambidolloo gidduu akka hin turre himan. Humnoonni finxaaliyyaa Amaaraa daangaa Oromiyaa ce'uun gochaa sukkanneessaa uummata Oromoo godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa irratti raawwataniin kan eekame uummanni Oromoo barattoota Oromoo dhaabbilee barnootaa olaanoo fi sadarkaa gadiitiin mormisaa eegalee booda waamicha qaamoleen adda addaa Oromoo taasisaniin balaaleffannaasaa cimsee sochiisaa gara fincilaatti geeddaree argama. Maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar akka jedhanitti qaamoleen Oromoo adda addaa waamicha qeerroo Oromootiif taasisan bu'uura godhachuun sochiin uggura daandii jalqabuusaatu himama. Haleellaa waraanni mootummaa fi humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa uummata keenya irratti bananiif kan haala mijeesse humnoonni kunneen akka barbaadanitti socho'uudha kan jedhan maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar ajjechaa hidhaa fi mancaatii qabeenya uummata keenya irra ga'aa jiru hir'isuuf uggurri daandii barbaachisaa ta'uu fi itti fufee jiraachuu himan. Miseensonni fi deeggartoonni isaa sobaan yakkamanii hidhaman akka gadi dhiifaman KFO'n gaafate. Paartiin Koongirasii Federaalawaa Oromoo KFO'n miseensonnii fi deeggartoonni isaa sobaan yakkamanii jalaa hidhaman akka gadi lakkifamaniif Koomishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaaf boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa gaafate. Paartichi xalayaa akka lakkoobsa Habashaatti muddee 1 bara 2015 Koomishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa fi boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatiif barreesseen hooggantoota, miseensota, deeggartoota isaa fi lammiilee Oromoo kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti sobaan yakkamanii hidhamanii jiran ilaalchisuun itti gaafatamu isaanii bahachuu dadhabuu isaaniitiin komisaa bifa iyyannoon dhiyeeffateera. Qaamni poolisii hooggantootaa fi miseensota akkasumas deeggartoota dhaabichaa seeraan ala hidhee rakkisaa jirus lammiilee Oromoo mana hidhaatti dararaa jiru hatattamaan akka gadi dhiisu gaafateera. Miseensonnii fi deeggartoonni isaa iddoo hojii fi qe'ee isaaniitti humnoota mootummaatiin ukkaanfamanii eega fudhatamanii booda achi buutee isaanii dhabamuusaa maddiitti kanneen hidhamanis akka hiikamanii fi qaamolee kunneen gaafachaa turuusaa kan yaadachiise KFO'n har'as taanaan lammiilee akka bineensaatti adamsaa achi buutee dhabamsiisuun itti fufee jira. Paartichi himeera. Haaluma kanaan humnoonni mootummaa miseensotaa fi deeggartoota dhaabichaa sababa ejjennoo siyaasa isaanii qofaaf yeroo adda addaatti hidhee fi achi buutee isaanii dhabamsiise maqaa fi bakka irraa qabaman tarreessuun boordii filannoo biyyaalessaa fi Koomishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa xalayaan beeksisuu ibsuun kanneen dabaan hidhaman kunneen hatattamaan gadi akka gadhiifaman gaafateera. KFO'n dhaamsa har'a xalayaa kanaa wajjin fuula miidiyaa hawaasummaa isaarratti maxxanseen mootummaan biyyattii KFO dadhabsiisuu fi karaa seeraan ala ta'een immoo sochii isaa danquuf yeroo adda addaatti bu'uura seeraa tokko malee hooggantoota isaa olaanoo isaa hidhaa fi dararaa turuu yaadachiiseera. Itti dabaluunis qabsoo mirga isaa kabachiisuuf uummanni Oromoo taasisus ta'ee sochii siyaasaa paartichaa taasisaa jiru tarkaanfiiwwan alseerummaatiin dhaabuun kan hin danda'amne ta'uu kan ibse KFO'n qabsoo karaa nagaa taasisaa jiru jabeessee cichoominaan hanga injifannootti kan itti fufu ta'uusaa beeksiseera. Jalmarron, Kadina Janun, Habasha Kofa, Jalmarron, Sanina Diti, Mutiza Lagazati, Mutiza Naditi, Mutiza Kutamawas, Kanabu, Kota Kenna, Nada Banna, Wabon, Gachana Kenya, Wabon, Waltu Kenya, Wabon, Gadisa Kenya, Sajalati, Uganda, Sajalati, Adurena, Sajalati, Obadenna, Jalmarron, Olichinenge, Jalmarron,
Dina Kenya miti. Dina Kenya miti. Dina Kenya miti. Wobo Adam Sun. Matoromo Adam Suda. Wobo Adam Sun. Matoromo Adam Suda. Wobo Ikachi Sun. Matoromo Salvi Suda. Wobo Ikachi Sun. Wobo Salvi Suda. Wobo Ganuda. Wobo Ikachi Sun. Wobo Ikachi Sun. Dina Yotate Male.